Tolegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee accounting 1 chapter 2 waliin ilaalaa turre. Achi keessattis accounting cycle for a service enterprise kan jedhu waliin ilaalaa turre. Sanaanis xumurree jirra natti fakkaata. Kutaa har'aa kana keessatti immoo maal waliin ilaalla jechuudha. Chapter 3 accounting cycle for a merchandising business kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaan kutaa har'aa kana keessatti immoo maal waliin ilaalla jechuudha. Merchandising business akkamii akka ta'e, operating cycle akkamii akka qabu, akkamitti akka record goonu waliin ilaalla jechuudha. Mee kallattumaan mata duree keenya har'aa kana merchandising business akkamii akka ta'e waliin ilaaluun haa eegallu. Akkuma asirraa argaa jirtan kana merchandising business a business engaged in buying and selling a merchandise. Addunyaa business akkamiiti jechaa jira. Business maal godhanii meeshaalee bitanii ka'anii deebisanii warra gurguran jechuudha. Bitanii warra gurguran maal jedhamu merchandising business. Warri chapter 2 keessatti ilaalle business akkamiiti service yookiis tajaajila kan kennan yoo ta'ani, merchandising business immoo businessa bittaaf gurgurtaa irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Meeshaa hin bitaa deebisee hin gurguraa jechuudha. Bitee deebisee kan gurgura jechuudha. Merchandise kan jennu definition isa merchandise is an item bought for resale. Merchandise gaafa jennu maalidha? Meeshaa yookiin wanta bitamee deebi'amee gurguramuuf kan jedhu jechuudha. Kaayyoon inni bitamee fi deebi'amee deebisanii gurguruufidha. Itti fayyadamuuf osoo hin taane deebisanii gurguruuf kan bitamee jiru merchandise jennaa jechuudha. So merchandising kuni more isa service giving enterprise irra nature isaa garaagarummaa guddaatu isaan gidduu jira yoo ilaalle jechuudha. So nature merchandising business kana gaafa ilaalle chart of account isaarraa gaafa kaanee ilaallu the chart of account for merchandising business is more complex than that for the service enterprise and normally include accounts such as sale discounts, sale return and allowance, cost of merchandise sold and merchandise inventory. Amma service giving enterprise gaafa laaltanii sale kan jedhu, sale discount, sale return and allowance kan jedhu kana achirratti argitani. Irratti argitu jechuudha. Merchandising business irrattidha. Qofa irratti argitu jechuudha. So more complex dha jechuudha. Chart of accounting isa more complex dha. Akkuma asirraa argitanii chart of accounting isaa kana la iddoo kanatti amma sale return and allowance, sale discount, cost of merchandise sold kanneen garaagaraatu waan jiranii fi more complex dha kan service giving enterprise irra jechuudha. Financial statement isaallee yoo wal bira qabnee ilaalle service giving enterprise duukaa kallattii bitaa kanaa kan jiru service giving dha akkuma asirraa argitan. Kallattii mirgaa kanaa kan jiru immoo merchandising business dha. Kuni income statement dha amma fakkeenyaaf garaagarummaa isaan gidduu jiru ilaaluuf amma income statement isaa yeroo jennu kallattumaan service giving fees earned jenna. Isaa booddee maal yookiis revenue jechuudha. Fees earned inni jennu kuni isaa booddee maal hir'isna operating expense kan jedhu hir'isne kallattumaan net income argan. Iddoo merchandising business kan yoo dhuftan garuu jalqaba maal argattu seeliin jira. Seelii kana akka revenue itti fudhan. Isaa booddee hir'isuu enna cost of merchandise sold iddoo kanatti ilaala. Isaa booddee seelii irraa cost of merchandise sold kana irraa hir'isna maal irra geenya gross profit keenya irra geenya. Gross profit argannee booddee operating expense itti dhufna. Gross profit irraa operating expense yoo hir'isnu maal arganna net income arganna jechuudha. Inni kun operating expense qofaa qaba. Inni kun garuu expensoota lama argina asirraa. Tokko cost of merchandise sold dha, lama operating expense kana.
expensoota lamatu qabaachuudha. Merchandise enterprise kan jennu yookiis merchandising business kan jennu. Innis cost of goods sold kan jennuu fi maalidha operating expense. Service enterprise gaafa deemtanii ilaaltanii kallattumaan maal goon revenue minus expense net income jenna. Isa kana keessatti garuu jalqaba seelii yookiin revenue keenyarraa cost of goods sold hir'isna. Isaa booddee gross profit arganna. Gross profit irraa operating expense hir'isneeti maal irra geenya net income arganna jechuudha. Kanaafiyyuu more complex dha jechuudha. Kan naturiinsaa kan service enterprise irra more complex dha yookiin gosa expense lamatu jira jechuudha merchandising expense keessa. Innis cost of goods sold and operating expense kan jennuuni jechuudha. Yoo balance sheet isaanii wal bira qabnee ilaallu immoo current asset section isaanii irratti garaagarummaa ni qabaatu. Amma yoo kan service giving ilaalle cash jira, account receivable jira, prepayment, office supply kan jedhaman kanatu jira. Kana bira yeroo dhufne immoo warreen jiran sun akkuma jiranitti ta'e kan biraa maal dabalata merchandise inventory kan jedhu dabalata jechuudha. Merchandise inventory kan jedhu dabalata jechuudha. So more sanarra complex dha jechuu barbaadeeti jechuudha. Garaagarummaa bakka kanatti qabaatu. Current asset section isaa inni kun merchandise inventory kan jedhuun qabu servisiin. Inni kun garuu accountii tokko dabalatee jira jechuudha. So amma gaa maalidha income measurement isaa yeroo ilaallu asii sale revenue jira. Kan merchandising operation jechuudha. Sale revenue jira. Isaa booddee maal hir'isna cost of goods sold hir'isna. Isaa booddee maal irra geenya gross profit. Achirraa maal hir'isna operating expense. Isaa booddee maaltu nuu dhufa net income or loss tu nuu dhufa jechuudha. Jalqaba amma cost of goods sold maal akka ta'e haa hubannu mee. Cost of goods sold is the total cost of merchandise sold during the period. Kana jechuun maal isinitti fakkaata? Cost of goods sold meeshaa gatii bittaa meeshaa gurgurame tokko jechuudha. Amma fakkeenya isinii fudha. Amma meeshaa tokko 1,000 bittanii 1,200tti gurgurtanaa jennu. 1,200tti gurgurtanaa jennu. Kana keessatti cost of goods sold inni jennu meeqadha? 1,000 kanadha. Gatii bittaa meeshaa gurgurame sanaa jechuudha. Isheen 1,200 kun maal jedhamti? Sale jedhamti. Isheen 1,200 kun. Isheen 1,000 kun immoo maal jedhamti? Cost of goods sold jedhamti jechuudha. Amma gaa maal goona isinitti fakkaate? Amma service giving keessa cost of goods sold hin jiru, gross profit hin jiru. Direct revenue fi expense walirraa net income irra geenya irraa jechuudha. Amma gaa as keessatti immoo merchandising enterprise keessatti immoo amma akkuma fakkeenya kanaa fudhanne 1,200tti gurgurreeyaa jennu gaasa amma kana. Isaa booddee gatiin ittiin nuyi dura binne sun immoo yookiis cost of goods sold inni jennu gatii dura nuyi ittiin binne gatiin ittiin gurgurre 1,200 gatiin dura nuyi ittiin binne sun immoo 1,000dha. So inni cost of goods sold jedhama. Cost of goods sold keenya immoo 1,000 kun asitti barreeffanna. Isaa booddee walirraa hir'isne gross profit keenya meeqa nuu dhufa? 200 nuu dhufa jechuudha. Isaa booddee maalirra geenya oddoo kana tarii expensiin garaagaraan jiraachuu danda'u. Selling expense, administrative expense kan jedhaman garaagaraan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf otoo 100 keenya net income keenya meeqa arganna jechuudha? 100 argannaa jechuudha. Bifa kanaan cost of flownsa warri kunneen lamaan service giving enterprise keessatti argaman kan jedhu fedha. Kalarii ishee kanaan kan barreeffamtetti kun lama service giving enterprise keessatti argaman. Yeroo income measurement yookaan income statement hojjennu bifa kanaanidha jechuudha kan nuyi hojjennu. So inni taanu flow of cost dha. Flow of cost merchandising enterprise jechuudha. Jalqaba amma maaltu jira? Beginning inventory jira. Isaa booddee cost of goods purchase jedha. Isaa booddee maalirra geenya? Cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale kun immoo cost of goods sold fi ending inventory tti adda qoodamti jechuudha. Mee kanaan beginning inventory maal akka ta'e, cost of goods purchased maal akka ta'e, cost of good available for sale maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Gabaabumatti inventory jechuun asset held for resale jechuudha. Kana jechuun assetii deebisnee gurguruuf of harkaa qabnu jechuudha. Inventory jechuun
Amma suuqii tokko fudhaa istoorii keessaa meeshaa isin gurguruuf of harkaa qabdan sana jechuudha. Bittaniittu deebistanii gurguruuf kan of harkaa qabdan sun maalidhaa gabaamatti inventariidhaan. Bittanii deebistanii gurguruuf yookiin merchandise inventarii jechuun tokkuma. Inventarii jechuun meeshaa deebistanii gurguruuf of harkaa qabdan sanadha jechuudha. Dura bittaniittu deebistanii gurguruuf kan of harkaa qabdan. So amma gaa beginning inventory jira, cost of good purchased jira, isaa booddee maalirra geenya cost of good available for sale. Kana jechuun beginning inventory jechuun dura of harkaa kan qabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan bara darbeerraa kan hafe sin harka jiru ta'uu danda'a. Isaa booddee dabaltanii hin bittu jechuudha. Meeshaa dabaltanii bittu. Dura suuqii keessa ammam qabaachuu dandeessu? Fakkeenyaaf 1,000 qabaachuu dandeessu. Dura jechuudha kan bara darbeerraa hafe. Barana jalqaba accounting period irratti 1,000 harkaa qabaachuu dandeessu. Deebistanii gurguruuf kan of harkaa qabdan. Isaa booddee meeqa dabaltanii bittu haa jennu? 1,000 dabaltanii bittu haa jennu. 1,000 dabaltanii bittu haa jennu. Cost of good available for selling keenya walitti hidhamee meeqa nuu ta'a? Gurguruuf deebisnee of harkaa kan qabnu kuni maal nuu ta'a? Cost of good available for selling nuu ta'a. Innis meeqa? 2,000 jechuudha. Maaliifi dura 1,000 harkaa qabna. Beginning inventory keenya. Dabalataan meeqa binne? 1,000 harkaa binneerra. So amma gurguruuf kana of harkaa qabnu meeqa jechuudha? 2,000 of harkaa qabna jechuudha. Amma gaa fakkeenyaaf 1,200 kan ta'u immoo gurgurreerra haa jennu. 1,200 gurgurreerra haa jennu. Hammamtummoo nu harkatti hafe jechuudha? 800 nu harkatti hafe haa jennu. Baranammoo jechuudha. Baranammoo 1,200 gurgurree kan 2,800 ta'utu nu harkatti hafe yoo ta'e isheen gurgurre kun cost of good soldii taateen as nuu ceete jechuudha. 1,200 kun isheen nuyi gurgurre kun jechuudha. Isheen nu harkatti hafte sun immoo 800 jenneerra gaama. 2,000 of harkaa qabna gurguruu fi isaa booddee 1,200 gurgurreerraa kan nu harkatti hafe 800dha. Isheen maalidha? Ending inventory jedhamte jechuudha. Ending inventory jedhamte jechuudha. Jalqaba 1,000 harkaa qabna ture. At the beginning jechuun kan bara darbeerraa dhufee ta'uu danda'a. Isaa booddee dabalataan 1,000 binnee isaa booddee gurguruuf kan of harkaa qabnu walitti hidhama isaanii 2,000 of harkaa qabna. 2,000 kan of harkaa qabnu sana keessaa 1,200 gurgurree jirra. Isaa booddee hammamtu nu harkatti hafee jira jechuudha. Ending inventory kan jennee nuyi lakkoofnu meeqadha? 800dha jechuudha. Bifa kanaan kan inni cost flow akkasii qaba jechuudha. Merchandising business jechuudha. Isaa booddee company use a perpetual inventory system or a predict system to account for inventory jedha. Kana jechuun predict ta'uu danda'a, perpetual yeroo merchandise enterprise keessatti yeroo galmeessinu jechuudha. Record yeroo goonu predict kan jedhamu jira, perpetual kan jedhamu jira. Lamaan isaa keessaa tokko fayyadamuu dandeenya. Kan more filatamaa ta'e biizinesii keenya duukaa kan deemu filannee galmeessuu dandeenya. Predict gaafa jennu it is a method of determining cost of merchandise sold and the amount of merchandise on a hand at the end of accounting period. Amma predict kana keessatti predict system keessatti cost of merchandise sold yookiin cost of goods sold kanaa fi the amount of merchandise yookiin ending inventory keenya kan nuyi beeknu at the accounting period dha. Dhumarratti lakkoofneeti waan suuqii yookiin stoorii sana keessaa qabnu hammam gurgureera hammamtu naafe kan jedhu lakkaameeti dhumarratti dhuma accounting period irratti kan inni baramu malee galmaan deemu. Kana jechuun under this method the inventory record not show the amount available for sale or the amount sold during. Kana jechuun gurguruuf hamma nu harkaa qabnuu fi hamma gurgurame sana adda baasaan deemnu wanti predict kana keessatti jechuudha. Gaafuma galmeessinu under this method purchase of merchandise is recorded in account titled purchase. Purchase kan jedhu kana irratti galmeessina. Amma yoo binne kaashiidhaa yoo binne ta'e purchase jenne debit goona, cash jenne credit goona malee merchandise inventory jennu inventory jennu dhuma accounting period irratti kan nuyi barru directly purchasing kuni
temporary accountidha. Dhuma accounting period irratti close goona. So kanaafi merchandise inventory kan jedhutti recording goonu waan ta'eef hin beeknu hamma of harkaa qabnuufi hamma gurgurre. Purchase account is located in the cost of merchandise sold division, the fifth division of ledger jedha. Perpetual system kan jennu immoo each purchase and sale of merchandise is recorded in the inventory and cost of merchandise sold account. Kana jechuun immoo perpetual system keessatti yeroo galmeessinu merchandise inventory jenna directly malee purchase hin jennu. Merchandise inventory inni jennu kun immoo permanent account dha yookiis balance sheet account dha waan ta'eef close hin ta'u. Maalidha aluma binnee gurgurru sana yeruma transaction raawwatu sana maalidha galmeessaa deemna. Hamma of harkaa qabnuu fi hamma gurgurre saatuma sana baraa deemna jechuudha. Perpetually keessatti saatuma sana baraa deemna. Hamma of harkaan qabaa gurguruuf hamma of harkaan qaba. Hamma man gurgureera. Hammamtu na harka jira kan jedhu continuously disclose gochaa deemna inventory record keenya jechuudha. Hin beekna jechuudha hamma gurgurreef hamma of harkaa qabnu perpetually keessatti. Predikii keessatti garuu at accounting predi irratti lakkaa'ama wanta suuqii yookiin storii keessa jiru lakkaa'ameetu ammanatu gurgurame ammanatu jira kan jedhu lakkoofneet adda baasnaa jechuudha dhuma accounting predi irratti. Amma predikii keessa purchase return and allowance purchase discount kan jedhamu kun akka kanaatti jiru. Isa kana keessatti garuu merchandise inventory jedhameetu bakka kanatti garaagarummaa isaan qabaatan kana laala. Inni kun akka perpetualiin kana hin qabu. Inni kun garuu warreen kana ni qabaata. Predikiin jechuudha. So mee fakkeenya kanarraa salphumatti isiniif gala hidheetan abdadha. Fakkeenya kana waliin haa ilaallu mee. Assume jedha on January 5, 2020 ABC company bought a merchandise on account for birr 10,000 jedha. Kuma kudhaniin bite jechaa jira ammas keessatti January 5 ABC kan kaampaanii kan jedhamu kuma kudhaniin merchandise bite. Predikii keessatti gaa yeroo galmeessinu maal jenna? Debiitii maal goona? Purchase jenne debit goona. Isaa booddee krediitii maal goona? On accountii dha waan ta'eef kaashii waan hin taaneef account payable jenneeti kuma kudhaniin credit goona jechuudha. Maal gochuuf? Record cost of good sold division jedha. Perpetually keessatti garuu directly maal goona? Merchandise inventory jenna malee purchase hin jennu. Kuni inventory'n permanent dha akkuma isinitti. Purchasing garuu temporary. Isaa booddee inventory jenneeti maal goona? Kuma kudhaniin debit goona account payable jenneeti kuma kudhaniin credit goona jechuudha. To record in asset division jedha. Isaa booddee amma ilaalaa gaa sirriitti fakkeenya kana ilaalaa salphumatti isiniif gala. Assume jedha on January 10 jedha 10 2020 ABC company sold merchandise on account at birr 12,000. Merchandise was bought at birr 10,000 jedha. Kana jechuun ABC company kun egaa amma maal godhee kuma 12tti gurgure. Dura immoo meeqaan bite ture? Kaayyoon merchandise enterprise garuu maalidha? Bitanii kaanii deebisanii gurguruudha jennee dubbanneera. Egaa amma ABC kaampaaniin kun maal godhe? kuma 12 bitee gurgureeti. Dura immoo meeqaan bite ture? Meeshicha kuma 10 bite ture. Isheen kuma 10 kun cost of goods sold jedhamte kuma dura sanitti. Kun immoo seeliidha. Kumni 12 kun immoo jechuudha. Kumni 12 kun seeliidha. So amma under perpetually fi under predikii jalatti akkamitti akka galmeessu garaagarummaa isaanii hubadhaa gaalaa sirraa. Predikii jalatti account receivable jedha. On account dhagaa kan inni gurgure kaashiin hin gurgurre jechuudha. Account receivable jedheeti debit godha. Credit jedheeti seelii jedheeti maal godha? kuma 12. Intrii tokko qofaa nu barbaachisa. Predikii jalatti jechuudha. Perpetually jala yoo dhuftani garuu maalidha? Takka isattiin gurgurame galmeessa. Account receivable jedheeti kuma 12 debit godha. Sale jedhee kuma 12 credit godha. Amma immoo intrii lama isa barbaachisa gaa. Aluma gurgure sana merchandise of harkaa qabu sana jechuudha. Merchandise gurguree fi
ganaa of harkaa qabu sana aluma sana murteessaa deema waan ta'eef yookiis adda baasaa deema waan ta'eef hamma ittiin bitames galmiin galmeessaa jechuudha. Intirii lama isa gaafataa jechuudha. Perpetualii jalatti. So kanaafuu maal jedhama? Cost of merchandise sold jedheeti maal godhama immoo intirii lammaffaa hamma ittiin bitame sana galmeessaa jechuudha. 10,000 debit godha. Merchandise inventory jedheetu 10,000 maal godha? Credit godha jechuudha. Lachuu hamma ittiin bites hamma ittiin gurgures hin galmeessaa jechuudha. Garuu predikii jalatti at the end of accounting period lakkaa'eeti waan story yookiin suuqii sana keessaa qabu lakkaa'eet adda baasa malee galmeessaan deemuu jechuudha. Ila garaagarummaa isaanii fakkeenya kanarraa salphumatti hubattaniittu jedheen abdadhaa. Moor ammuma barachaa deemnu immoo sirriitti isiniif galaa deema jedhee tan abdadhaa. Kanadha waa'ee perpetualii fi predicate jechuudha. Amma moor yeroo kan filatamaadha inni soo laallee jechuudha. Perpetualiin high unit value warra ta'an jechuudha. Fakkiin gatiin isaanii baay'ee qaalii garuu baay'inaan kan hin gurguramne yoo ta'anii galmee maaltu filatamaadha jechuudha. Perpetualiitu jechuudha. High unit value gatiin isaanii qaalii garuu baay'inaan kan hin gurguramne. Amma predicate jechuun immoo baay'ee gatiin isaanii xixiqqoo baay'ina meeshaa baay'eetu immoo gurgurama yoo ta'e predikii yoo fayyadamne irra filatamaadha jechuudha. Perpetualiin maaliif beektu? Galmee hunduma isaa galmeessaa deemna waan ta'eef dadhabsiisaadha yookiin time consuming waan ta'eef gatiin isaanii qaalii ta'e baay'inaan kan hin gurguramne kuni irra moor filatamaa kan inni jenneef jechuudha. Predikiin garuu at the end of accounting predii lakkoofne waan adda baasnuufi aluma sana gagalmeessaan deemnu waan ta'eef jechuudha. Adda baasaan deemnu waan ta'eef baay'inaan gurguramanii gatiin isaanii xixiqqoo warra ta'e kanaaf osoo fayyadamnee gaariidha. Amma more computerized worldiin illee kamtu filatamaa akka ta'e nu hubachiisa. Perpetualiidha. Computerized yoo gaafa ta'e maanuwaaliin gagalmeessaa deemuun hojiinsaa ulfaataa waan ta'eef computerizediin garuu more perpetualiin filatamaa akka ta'e nu hubachiisa. Kanadha kan nuyi garaagarummaan isaan gidduu jiru. Advantagein isaaniis high unit value warra ta'aniif more isaan kanatu perpetualiitu faayidaa qaba jenne. Warri kun immoo low ta'anii baay'inaan immoo quantity baay'ee gurgurra yoo ta'e jennee garaagarummaa isaanii kana akkanatti illee qooduu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Credit term kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Credit term maalidha? It is an arrangement agreed upon by the purchaser and the seller as to when payment for merchandise are to be made. Kana jechuun agreementiidha. Meeshaan tokko gaafa gurguramu meeshaa sanaaf maallaqni yoom akka kaffalamu agreementii agarsiisudha yookiin arrangementii agarsiisudha jechuudha. Inni kuni lama ta'uu danda'a credit termiin kun jechuudha. Cash or net cash term kan jennuu fi on credit or on account term. Cash or net cash term kan jennu kun under this term buyer is required to pay cash immediately upon delivery of the goods jedha. Maal jechuu barbaadeeti? Kan inni maallaqa kaffalu yeruma meeshaa sana of harkaan gahatedha under cash termi jalatti. On credit termi kan jennu immoo under this term buyer is allowed to a credit period a certain time after a delivery of goods to make payment. A credit period may be stated as follows. Credit termiin kun meeshaa of harkaan gahatte gara fuulduraatti maallaqa kan kaffaltu jechuudha. Sa'aatiin isaa siif murtaa'e, guyyaan itti ati kaffaltu siif murtaa'e jechuudha. Inni kun gosa garaa garaa ta'uu danda'a. As keessatti haa ilaalu. Credit termiin kuni inni per 30 kan jedhu yookiin net 30 days kan jennu kana jechuudha. Kana jechuun net 30 days kan jennu kuni means payment is due within 30 days after the date of invoice jedha. Amma meeshaa of harkaan gahattanii hammam keessatti guyyoota meeqa keessatti kaffaluu qabdu kan jedhudha. Net 30 days kan jedhu kun guyyaa 30 keessatti jechuudha. Guyyaa 30tu isiniif eeyyamama.
amma guyyaa 30tu isiniif eeyyamamaa jechuudha. Fakkeenyaan hin ilaalla kana. Kan biraan immoo n per end of the month kan jedhudha. Means a payment is due by the end of the month in which the purchase or sale is made. Kun immoo ji'a isa kaffaltan sana dhumasaa guyyaa 30ffaa irratti kaffaluu qabdu kan jedhudha. At the end of the month in which the purchase or sale is made. Fakkeenyaan gaafa ilaallu isiniif gala. 10 end of the month kan jedhu kun immoo means payment is due within 10 days after the end of the month in the which purchase and sale is made. Amma ji'a Novemberii keessa kaffallee binnee jechuudha yookiis of harkaan gaannee yoom kaffaltu kan jedhudha. Ji'a isa xaanu guyyoota 10 gidduutti kan jedhudha. Inni kun immoo 10 the end of the 10 days at the end of the month kan jedhu kun jechuudha. Fakkeenyaan haa ilaallu mee kana. Look at the following purchase with different terms jedha. Date jedha, transaction jedha. Novemberii kana keessa maal godhe Novemberii 23 purchase a merchandise on account on net 30 terms jedha. Net 30 terms jennee dubbisna ishee kana jechuudha. Kanatti walii galani. So due datein isaa jechuudha. Kan inni kaffaluu qabu maalidha? Haga Desemberii 23ttidha. Guyyaa 30 kennameef jechuudha. Guyyaa 30 kennameef. Haga Desemberii 23 kana kaffaluu qaba. Termii agarsiisudha jechuudha. November 23 kana immoo maal godhe ammasii purchase merchandise on account on n per end of the month terms jedha. Kana jechuun akka kanaatti immoo yoom kaffaluu qaba jechuudha. 23 kana walii galan 23 Novemberii kana keessa walii gala waan ta'eef yoom kaffaluu qaba jechuudha. Novemberii kana keessa gaafa guyyaa 30 kaffaluu qaba kan jedhudha. Ji'uchuma itti walii galan sana keessa dhuma isaa irratti kaffaluu qaba kan jedhudha. Isheen kun jechuudha. Inni sadaffaan kun immoo Novemberii kana bitee haa jennu gaa. A purchase merchandise on the account on 10 end of the month jechuudha. Kana jechuun within 10 days after the end of the month jechuudha. Ishee kana yeroo dubbis within 10 days after the end of the month. Kana jechuun Novemberii 23 kana walii gale. Kan inni kaffaluu qabu gaa ji'a isa xaanu keessa guyyoota 10 keessatti kaffaluu qaba walii galtee agarsiisudha jechuudha. Walii galteen kun jechuudha. Akka kanaattidha. Amma gaa kun maaliif barbaachisa yoo jenne cash discount, trade discount kan jedhamu ni jira. Inni kun irra caalaatti cash discount kan jedhuuf nu fayyada jechuudha. Credit termiin kun cash discount. Amma cash discount jechuun it is a discount from invoice price allowed by seller to the buyer to encourage early payment for payment before the end of the credit period. Kana jechuun cash discount kan jedhamu jira. Cash discount jechuun maal godha seeleriitu baayerii fi gatii hir'isaaf maal akka inni godhuuf yoo credit termii sana dursee kaffale yoo jechuudha. Credit termii sana yoo dursee kaffale maal godha gatii meeshaa sana irraa hir'isee fiitu itti gurgura jechuudha. Cash discount kan jennu isa kanadha. It is a discount from invoice price allowed by seller to the buyer to encourage early payment. Dafee akka inni kaffaluufii fi discount godhaaf gatii sanarraa jechuudha. Yeroo credit on account kana gurguru dafee akka inni maallaqa kaffaluufiif gatii irraa hir'isaaf inni kun cash discount jedhama gabaabumatti. So cash discountiin kun lachuu isaaniif iyyuu faayidaa qaba. Baayeriif faayidaa maalii qaba jechuudha? Buyer save money jedha. Baayerii maalidha? Maallaqa qusata. Kana jechuun gatii meeshaa sanaa irraa hir'isaaf waan ta'eef gatii gadi hir'iseetu bitaa jechuudha. Kana jechuun maallaqa qusate jechuudha. Seeleriin immoo seeler gets cash quickly jedha. Maallaqa dafeetu harka ga'a. Dafee harka ga'umsaa kun immoo biizinesiin isaa sun akka saffisuufi godhaaf jechuudha. Dafee kaashii argataa, dafee ittiin bitee deebisee gurguraa, dafee ittiin bitee deebisee gurguraa. Opereeshiniin isaa akka saffisuufi godhaa jechuudha seelerii kanaaf. Kanaaf iyyuu cash discounting kana gochuunsa lachuu isaanii ni fayyada jechuudha. Amma haa ilaallume cash discounting kana termii akkamiitu akka jiru jechuudha. When agreement invoice discount is expressed to 10 net 13
315 net 45 kan jedhamu kanaan ibsamuu ni danda'a. Kana jechuun amma on November 2 jedha fakkeenya kanaan haa ilaalu. Purchased merchandise on account for bir 10,000 on 210 net 13 jennee dubbisna ishee kana. Kana jechuun miniingiin isaa maalidha? Credit period 30 days. Guyyaa 30 keessatti kaffaluu qabaadha walii galteen. Garuu immoo a 2% discount is available if payment is made within 10 days on or before November 12 jedha. Kana jechuun yerootti walii galaan sana dursee guyyoota 10 gidduutti yoo kaffale immoo diskaawuntii persentii 2 argataa jechuudha. Guyyoota 30tti walii galanii yoo dursee garuu guyya 10 keessatti kaffalee maalidha? Diskaawuntii persentii 2 argataa jechuudha. Isheen guyyaa 10 kun diskaawuntii pireedii jedhamti. Guyyaan 10 kun diskaawuntii pireedii jedhamti. So amma kanammoo ilaallu ishee 315 net 45 isheen jennu kun Novemberii kanarratti maal godhee meeshaa gatiin isaa 10,000 ta'e kana 315 net 45 kanaan bite. Miniingiin isaa maalidha? Guyyoota 45 keessatti kaffalamuu qabaadha walii galteen isaanii. Guyyoota 45. Isaa booddee yoo dursee guyyaa 15 gidduutti kaffalee amma argata jechuudha. Diskaawuntii persentii 3 argata kan jedhudha. Guyyaan 15 kun maal jedhamtes keessatti diskaawuntii pireedii jedhamti. Diskaawuntii pireedii guyyootatti inni diskaawuntii argachuu danda'u jechuudha. Mee fakkeenya kana haa ilaallu. Paarchees yeroo kaashiidhaan bitu isheen kun maal agarsiifti? Waanni sun hin barbaachisu. Kaash diskaawuntii maal kan jennu sun hin barbaachisan. Kanaaf daarektilii kaashii yoo bitu amma daarektii paarchees jennee pireedikii jalatti debit goona kaash jennee credit goona. Perpetually inventory jennee debit goona kaash jennee credit goona. Yeroo oon akkaawuntii bitu garuu walii galteen sun jiraachuu waan danda'uuf ni jijjiirama haalli galmeessuu keenya. Amma pireedikii kanaan galmeessina debit jennee iddoo kanatti paarcheesii account payable kana goona. Inventory jennee perpetually jalatti debit goona account payable credit goona. Amma gaa purchase discount or cash discount kan jedhamu jiraachuu danda'a yeroo on account kana binnu jechuudha yookiis gurgurru jechuudha. Kana jechuun purchase discount jechuun kontiraa purchase accountidha. Kontiraa purchase accountidha. Kana jechuun purchase accountii keenya ni hir'isaa jechuudha. Gati purchase keenya ni hir'isaa jechuudha. Amma pireedikii jalatti Purchasing keenya 10,000 ture gatiin ittiin binne 10,000dha. Purchase discount amma arganne 2,000 arganne. Net purchasing keenya meeqadha? 98dha. 98 1,000 binne 2,000 irraa nu hir'ate 98. Credit balance qaba. Kontiraa purchase account waan ta'eef purchase account waan hir'isuuf purchase discount or cash discount kontiraa purchase accountidha. Credit normal balance qaba jechuudha. Perpetually jala gaafa dhuftani isuma sana inventory jettu 100 ture purchase discount meeqa arganne 2,000 arganne net cost of merchandise sold 98 sana ta'a jechuudha. Amma fakkeenya kanarraa cash discount kan jedhu kana mee hawwan assume jedha on January 5 2014 jedha ABC company bought a merchandise on account for bir 10,000 to 10 net 30 terms jedha. Kana jechuun guyyaan credit periodiin keenya guyyaa 30 keessatti kaffaluu qabdaadha. Yoo ati dursite guyyaa 10 keessatti kaffalte immoo persentii 2 xurraa siif cita waan jedhudha jechuudha. Amma jalqaba yeroo galmeessinu 10,000 jennee purchase jennee kanaan galmeessa. Account payable kanaan galmeessa. Kana jalas yeroo dhumne akkuma kanaatti inventory jennee galmeessan. Amma gaa namni kuni amma guyyaa 5dha kan walii galanii otoo guyyaa gaafa 15 asitti yookiin hamma 15ttidha kan hin eeyyamu cash discountiin sun jechuudha. Guyyaa 10 yoo itti daatan 15 mitiire kana gidduutti yoo kaffale discounti persentii 2 argataa jechuudha. Osoo amma namni kunii jedha iddoo kanatti guyyaa 13 irratti otoo kaffalee guyyaa 13 irratti yoo kaffale jechuudha. Maalidha? Meeqa argata? Persentii 2 xurraa citaaf. Persentii 2 10,000 kun meeqadha? 200dha. 200dha jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo galmeessinu kana persentii 2 irraa kuttu dura. Persentii 2 irraa kuttu
Egaa persentii lamarraa gaafarraa kuttan 200 irraa citaa jechuudha. Yeroo galmeessitan egaa pireedikii jalatti amma account payable jettu yeroo inni kaffalu jechuudha. Gaafa inni kaffalu account payable 10,000 jettu kaash jettaniitu 98,000. Purchase discount jettanii credit meeqaan gootu 98,000 jechuudha. Perpetually gaafa dhuftan account payable 10,000 debit gootu. Kaashii 98,000 credit gootu. Merchandise inventory keenya maal gootu jechuudha? 200 credit gootu jechuudha. Faallaa purchase account sanaa ta'a jechuudha. Yeroo galmeessinu akka kanaatti galmeessina jechuudha. Amma osoo namichi kuni guyyaa 16 irratti osoo kaffalee discountii sana hin argatu. Maaliif? Guyyaan itti walii galan Jaanuwaarii 5dha. Guyyaa 10 keessatti yoo kaffaltedha immoo kan inni discountii argatu. So 5 ida'uu 10 meeqadha? 10 guyyaa 16 irratti osoo kaffalee guyyaa 11 booda jechuudha hin argatu jechuudha. Guyyaa 16 irratti osoo kaffalee hamma guyyaa 15 qofaatti kan argatu. Kanaafiyyuu osoo amma guyyaa 16 kana irratti kaffalee purchase discountiin isaa 0 ta'a jechuudha. Maalidha? Hammuma itti walii galan sana kaffaluu qaba. 10,000 sana maaliif? Discount period sana keessatti hin kaffalle waan ta'eef kan jedhudha. Kutaa har'aa kanuma irratti nu gaanatti fakkaata. Horaa bulaa galatoomaan siniin jedha. Kanumaan wal qabate kanan siniin jechuu barbaadu chaaneelii keenyaaf haaraa warri taatan like, share, subscribe gochuun nu cina dhaabbadhaa siniin jedha. Kutaa ittaanu keessatti trade discount, purchase return and allowance, sale of merchandise kan jedhamanii kutaalee gurguddaa waliin ilaalla jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti kanumaan nugaa galatoomaa horaa bulaa.